bichaan ijoollee faana harkattu eenyu jedhe. Haati bichaan ijoollee qabdee haateessu eenyu jedhe. Kan jedhe jira. Kanaafiyyuu waan ani yaa fayyoo yoo maraatte malee jechuudha. Yoo maraatte malee ilmoo kee fuutee akkana jettee manaa baastee nama takkatti hin kenne isuma dhugaa sitti himuudhaaf yoo ta'e jechuudha. Sababni isaa maa inni dhageesseetta miti guyyaa kaleessaa maal akka isheen jechaa turte. Dhageesseetta miti osoo gurri kee dhaga'u osuma maal akka isheen jechaa jirtu dhagaa jirtu ilmoo kee fuutee raawwattee dabarsitee kennita. Maal akka itti dhageesseetta miti kana ifa akkanatti gadi baastee odoo ilmoo kan kee maal idaa maalan qabasii guddisaa ilmoon kan kee maal la biraa gooti odoo na bira dhuftee mataa isii keessan gadi rukutaa isiin qimixa otoo isiin jettu har'aati kana dubbatta hin dhaggeeffannee ati viidiyoo isheen dhaggeeffannee akka fedhaliyyuu haa ta'u malee ishiin dhumarratti maal jettee sobeetananii lakkii odoo fiddee nan guddisa seera nan qabee guddisa ilmoon koof kansaa addan jirtu waan ta'eefi nan guddiseette garuu arrabuma kaleessa dubbate arrabuma har'a kana jedhe kanatu boru harkaan hojjeta jechuudha. Kana quba qabaadhu ilmoo kan kee dabarsitee kennitee raawwatte boodan tsatsatin maaliif sii kan wajjin rakkatee sii jedhee raawwatee kan dhale sii ji'a 9 kan garaatti baatee raawwatee daa'ima kana faana intinii ta'e jechuudha. Cabee waa meeqa bifa keetti geeddaratte daa'ima jechuun bar waan qallaalii miti ilmoo jechuun waan qallaalii miti bar kana nama ilmoo godhate beeka isheen kuni waan beektu jechuudha. Maaliif anumaaf hiriyyaadha miti anumaaf hiriyyaadha anumatu waggaa dheeraa isii faana akka nama mana tokkotti wajjin guddateetitti akka nama naannoo tokkotti kaleessa daa'iminatiidha daaddeerraa kaasee wajjiniin guddateetitti seenaa meeqa wajjin dabarsinee waa meeqa wal faana dabarsinee too aga har'aa kan ga'e ana jechuudha nan beeka sirriitti tarii si dura isiitti dhiyaachuu hin danda'a ati ergasii isii baruu dandeessa jechuudha. Akka yaadatti gaafa yaadu ati erganan isee bareen booddee waan isee barte natti fakkaata jechuudha. Sii galee kanaaf ani oggaa dheeraa sii faana jiraadhe oggaa meeqaam oggaa 5ffaa kooti ishee faana ergasee faana walitti dhiyeenya godhanneeti. Oggaa 5ffaa kooti kinoo jechuudha. Oggaa 5 keessatti mistira sii iccitii isii kan isiin lafa jala deemtee raawwattee ta'u balleessaa jirtu kan isiin lafa jala deemtee raawwattee hojjetaa jirtu oggaa 5ffaa kootiin kinoo har'a waan kana isii irratti arge jechuudha. Kunoo bara kana waan kana isii irratti arge jechuudha. Kunoo isin irratti isii arge jechuudha. Hangan oggaa 5 isii faana jiraadhe kanatti guyyaa gaafa takka isiidhaa waa takka balleessu isiidhaa waa godhu argeetii hin beeku isiidhaa bakka hundatti nama gargaaru isiidhaa nama faana dhaabatu haala yuutuubitiinis ta'ee ijoolleedhaa garee uumtee raawwattee gara kun waasaappiidhaan saba majammaraa wanti nuti irratti wal barree mucayyoo kanaan waasaappiidhaan garee tokko ijaarree raawwanne garee keessatti jechuudha. Achitti garee isaanitti dhaqee dabalame sanaan booda wal barree jechuudha. Ana qofa miti namoota baay'eedha. Achi keessatti ishii faana kan wal akka haadhatti isii ilaalani jechuudha. Isiidhuma kana akka haadhatti isii ilaalani jechuudha. Warreen hangafa isii ta'an warri isii hangafan jechuudha. Dhugaa rabbii warri isii hangafanii akka haadhatti isii ilaalani jechuudha. Hin kabajani kabaja guddaa isiidhaaf qaban. Garuu har'a intalli tuni maal goote kabaja ofirraa fuute jechuudha. Kabaja ofirraa fuute kabaja kaleessa akkasitti namni ishiidhaa qabu xiqqaa fi guddaan dhalaa fi dhiirri. Dhugaa waaqa siniin jira jechuudha. Dhugaa waaqa namoonni beektan ni jirtan namoonni baay'een keessan amma warrumti ana bira jirtaniyyuu warroonni kana dura garee sana keessa turtan warroonni kana dura jaalala ijoollee sun waliif qaban itti dhiyeenya agamiin akka namni ishiidhaa qabu jaalala akkamii akka namni ishiidhaa qabu warri beektan ni jirtani jechuudha. Namni sabboontu wallaalee hin jiru eessumatti iyyuu sooshaal miidiyaa kanarratti namni isii wallaalee jira jedhee hin yaadu jechuudha. Sababni isaa maa inni nama gargaarti. Haala kam keessatti iyyuu hanga dandeessan yuutuubii banuudhaan waan nama rakkise kana nama bira dhaabattee nama gargaarti jechuudha. Har'a garuu gadi deebitee raawwattee kunoo jaalala namni ishiidhaa qabu sana ofirraa xiqqeessitee har'a kunoo akkana taate jechuudha. Waan nama xiqqeessin gadi nama deebisin rabbi. Iddoo guddaatti otoo nama eeganuyyuu iddoo xiqqootti nama mul'isin. Kanaaf iyyuu ati amma kana
maal isii amantee raawwatteen ijoollee kee fuutee itti kennite? In maraatte moo? Ati mataan kan kee in maraatte moo maal taate? Didaan isaan bira taa'ee ijoollee kana bira taa'ee ijoollee isaatii fi didaanii ijoolleen isaa gaafa miidhamtu yookiin immoo ijoollee isaa gaafa waan tokko taatu didaan hin callisu. Didaan bira taa'eeti ijoollee kana eegaa guyyaa kan bira oolu intalli kee ilmoon kee kan kee mucaan sumuuniin takka akkatti sitti haasaa jirtu hin dhageessaa? Maal akka ishiin jette yoo inni manaa bahee yoo ishii waan tokko ijoollee kana goote hin ta'u hin deemtu nu biraa jette dhugaa afaan koo haacitu akkatti siin nama rarte mucattiin kun jechuudha. Maaliifiin fayyoo caala mucattii kanatu beeka laala argitanii kabajamtoota hordoftoota koo fayyoo caala jechuudha mucaa kanatu iyyuu iccitii intalittii kana gocha intalittiin kun kana booda gootu kan itti mul'ataa jiru fayyoorra eenyudha intala fayyootitu irra beekaa jira jechuudha. Maaf akkamitti kennita keessattuu mucaan inni xiqqaa waan beeku hin dubbatu akkamitti jette hin bahu mana kana anuma faan anu wajjinumaan jiraanna malee hin bahu jette dhugaa rabbi afaan koo haacitu baay'uma tokko nama rarte mucaan kun jechuudha waan isii haa guddisuuti akkanumatti rabbi beekumsa siifaa kennu intala koo guddadhu. Kanaaf iyyuu yaa fayyoo hin maraatin ilmoo kee ofirraa baastee namatti kennitee booda hin maraatin jechuudha. Nan akka ilmoo nama maraachuu hin jiru. Kan akka ilmoo sammuu nama godhu hin jiru. Wajjin rakkattullee wajjin beelofturree wajjin daartullee ilmoo kee yoo ati irra jiraattedha kan siif jiraachuu dandeessu jechuudha. Ati immoo ilmoo tee tana dabarsitee namatti ormatti kennitee abbaadha jettee inni dhiirri jechuudha. Dhiirri gaafa garaasaa guuttate isuma dhugaa sitti madhaggeeffadha dhugaa waaqa jechuudha. Dhiirri garaasaa guuttate wanti hundi isatti mijate taanani ilmoo isaayyuu yaadatu. Kana quba qabaadhu jechuudha. Ilmoo isaayyuu yaadatu. Garuu intalli dhalaa takka ilmoo isii jechuudha. Odoo wanna fedhe taate garaa quufuu dhiisiti. Odoo waan fedhe taate jechuudha ilmoo isii hin dagattu jechuudha. Haati ilmoo irratti duuti. Garuu dhiira ilmoo irratti du'e jedhan hin ageenyanne takka. Didaan ilmoodhaaf jedhee raawwate ilmoo isaatiif jedhee too bakka hin kennu hin jedhin hin beekamu. Maal akkasiin gootu hin beekamu jechuudha. Kanaaf iyyuu ilmoo kee dabarsitee namatti hin kennin. Suma faana haa jiraatanii hanga guyyaatitti taa'itii kara seeratiinis ta'u kara kamiinillee ta'u karamiin akka isa intini godhattu mijeeffattu yaa inni sii deebi'ee ijoollee keetti sii galuu yaa kana booda ofirraa samaanaa isaa ofirraa buustee ilmoo isaatiif ji'a ji'aan maallaqa kutee fi ilmoo isaa jiraachisuu kanaan alatti ilmoo kee fuutee dabarsitee namatti hin kennin. Adaraan ani sitti dhaamadhu kanadha jechuudha. Ilmoo kee dabarsitee ormatti hin kennin. Boru hissa tsatta. Boru si gaabbisiisa wanti kun jechuudha.